Waamicha harmee Oromiyaaf koree tumsa qabsoo bilisummaa Oromoo waamicha hawaasa Oromoo Yaman sanaa fi naannawa isheetti argamtan hundaaf koreen tumsa qabsoo bilisummaa Oromoo qophii deeggarsa waraana bilisummaa Oromoo kan hawaasaan qophaa'e ji'a adoolessaa yookaan Juulaay 16 2021 qophaa'e waan jiruuf hawaasni Oromoo akka irraa hin hafne waamamtanii jirtu. Waaree booda sa'a 2 irraa eegalamee bakki deeggarsa waraana bilisummaa Oromoo galma Lulu'ata Sharqa hospitaala Almaawaddaa gara harka mirgaatti argama. Gabrummaa heddaan buqqifne bilisummaa fi walabummaa Oromiyaa goonfachuuf waraana bilisummaa Oromoo cinaa haa dhaabbannu. Gaachanaa fi irree saba Oromoo waraana bilisummaa Oromoo guyyaa kana waggaa tokkoffaa yaadannoo artistii goota falmataa sabaa Haacaaluu Hundeessaa bifa miidhagaadhaan kan kabajamu ta'us isin beeksifna. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa 7342 Duwwaa 179 Duwwaa akkasumas 7742 1 Duwwaa 278 fi lakkoofsi dabalataa 7394 3916 Duwwaa. Odeeffannoo argachuudhaaf lakkoofsota kanarratti bilbiltanii guyyaa deeggarsa waraana bilisummaa Oromoo irraa qooda fudhachuu dandeessu. Koree tumsa qabsoo bilisummaa Oromoo Yaman sanaa.